Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii yeroo bunaa keenyaati. Qophii yeroo bunaa keenyaa immoo torbanitti al tokko kan simbira ga'u. Haaluma kanaan duraatiin har'as istiidiyootti keessummoota affeerradheen kanan jiru. Keessummoonni koos immoo barreessitootadha. Barreessaa Daani'eel Gammadaa fi Waadaa Bultii waliin turtiin taasisaa isin sangaa xumuraatti akka hordoftan asumaanan isin affeera. Qopheessa amma xumuraatti kan simbiraan ga'u immoo Animeetii Uffaati nu waliin tura. Keessummoonni koo immoo baga nagaan dhuftan. Mee lamaan keessan iyyuu barreessitoota kitaabaati. Waadaa Caalarree Daanii hojii kee tokko tokko nan beeka waan ta'eef fiilmii taatee garaagaraatti moggaaftee yookaan immoo taatee maqaa kara deemaa jedhutti moggaaftee hin qabdaa. Deebiteet immoo amma gargaarsa guddaa Oromoon lafa beelee lafa dheebotee dhageettii nama barbaadu hundatti bira geessee gargaaraa jirta. Gara Wallaggaa deemtee jirta, gara Booranaa, Oromiyaa guutuu jechuun nan danda'a. Mee maalirra jirta Daanii sirraa haa ka'uuti? Waadaan of galchecha hangafarraa yookaan gaariidha barruutti hangafti kiyya isa waan ta'eef. An Daani'eel Gammadaati namni baay'een karra deema naan jedhani. Haalonni keenya har'aadhaa karaa nuti irra guddanneetu akkas nu godha. Yeroon akkasiin jedhu normaalee haga ammaatti baay'achuu yoo baate jalqaba kan uummataa wajjinitti wal argine sagantaa kara deemaa jedhudha. Isa booddee kitaaba na dhukkuba jedhudha. Isarratti kanaan attam jirtudha. Keessummaa dubbii kitaaba keessummaa dubbiidhaatiin immoo dhaabbannee jirra amma. Barruu keessatti kanumarra hin jira. Haalota amma uummata kana mudatanii jiran hamma humna kiyyaa sosocho'aa jiru kanatti immoo normaalee namni baay'een gargaarsarra hirtanaan jedhu. Garuu anaaf miti liqiin ofirraa baataa jira. Uummanni kun liqii gudeedaan irraa qaba, liqii jilbaan irraa qaba. Kan irratti dabalatamoo ana nama du'ees akka uummatichaaf hin jiraadha. Ofii kiyyaati ani qabeenya uummatichaati jedheen akkeetti nan amana. Hin jalqabne jechuu fedhen gargaartan jalqabne liqiin ofirraatii baataa jira. Inni kun immoo qabeenyaan gaafatu. Haalli ammatti jirru haala namummaati. Namoonni baay'eenis waan kana hojjechaa jiru. Namatti mul'achuu kan didee fi biyya kana keessatti namummaaf siyaasa walitti hidhanii waan jiraniitiif rakkoo ta'e dhalootatti. Namootatti malee namni utuu abbaan isaa rakkatu, utuu haati isaa karaa irratti duutu, utuu dhiibbaan karaa garaagaraa jiru obsuu hin danda'u. Garuu gaarummaan biyya kanaadha. Kara kam akka inni dabatti jijjiiramu waan hin beekneetiif nam danuun dhaabbatee jira. Haalli kiyya haalli liqii baafannaadha haala kanarra jira. Haala uummatichaa moo kan uummatichi quba qabu. Too an Daani'eel buna nuu buusta yoo ta'e an duwwaa isaan dhuga sukkaaratti nugu kan jaarsaati waan ta'e. Too haalli kiyya kana Daani'eel akka kanaatiin jechuudhaatiif jedheeni galatu. Ayyemee Daanii gargaarsa amma gootu kun qobaatti waan ulfaatu natti fakkaata. Daani'eel qobaadhuma isaatu dhimma kana adeemsisaa jiramoo karaa gargaarsa garaagaraa kana uummata biraan gahaa jiramoo namoonni Daani'eel bukkee jiru yookaan namoonni si deeggara namoonni si utuban si bukkee jirumoo qobaadhuma keessa adeemaa jirtu? Kuusa maallaqaas maallaqni qabnu hin jiru. Sochiin kiyya hammaarraatti humni kiyya guddaani obbo tokkummaa fiixee kan jedhan jiru yeroo dheeraadhaatiif kan wajjin socho'u. Namni wanta uummata kanaadhaa akka ani sochoosu na godhe namicha sana jedheen darba. Sababni isaa ani beekumsa isaan qaba. Beekumsa isaan qaba gaafantiin jedhu rakkoo uummata kanaan nan arga. Arganii callisuun immoo anaaf amala miti. Tuulaalanii callisuun anaaf amala miti. Abbaan barbaadee siyaasatti hiika. Galatooma bunaaf nagaan nagina manni keessanaa urgaa. Qophaa mukti tokko hin haara malee isaan boba'uu hin jenneere. Qophaa kiyya uumaayyuu gochuu hin danda'u. Wanti uummata kanaa parsantii guddaan maallaqaan kan socho'u. Maallaqaatiin gaafa socho'uu rageessu moo rakkoon maallaqaa ni jira. Uummanni kun immoo dhugaa barbaada. Solumayyuu rakkoon siyaasaa isaas ta'e rakkoon ikoonoomii isaas ta'e dhaba dhugaati uummatichi. Namni hundumtuu fuula dura gaafa ilaaltu dhugaa fakkaatu dudda isaa duuba soba kaatee jira. Kan amma irraatti akka hin deemu na godhe qophaa kiyya miti siin jechuu fedheen. Kanarra dabalata hiriyootaan qaba. Hiriyoonni kun biyya keessa hin jiran yoo ta'e
namoota waliin guddanne ta'uu yoo baateyyuu namoota dhiiga lafee foon tokko waliin qabnu Oromummaan waliin nu hidhetu jira. Warra akka amantii ilma abbaa lataafaa, warra akka daawutiin koosaafaa, warra akka guutuu nagaruu galmoo namoota akkasiitu jira. Namootaan waayila kiyya ittiin jedhu. Rakkoo itti meennaan rakkoo kan akkamitti furuu dandeenya inni nama wajjin waltajjii qaban. So ani kophaa kiyya miti siin jechuu fedhen. Kophaan kiyya mataa kiyya qoba. Akkanaan siin jedha. Thank you. Waadaa gara keetti deebi'aan jira. Waadaan barreessaadha. Kitaaba meeqa barreessiteetta waadaan gaammaatti? Kitaaba kudha wayii barreesseera digdamatti si qodee yaada. Baay'ee barreessiteetta jechuudha. Barreesseera amma tokko. Mata duree isaanii yaadataa? Muraasa isaanii yaadataa. Warri jalqabaani barreesse du'aa jiraatu jedha tokko. Inni kitaaba saayikooloojii ture. Kitaabni seenaa fi liidarshiippii bakka tokkotti qabate immoo seera moo seenaa sodaannoo jedhu tokko jira. Jireenya ogummaa furtuuwwan dhoksaa jireenyaa isaan kan immoo. Mina gidduutti waa irraanfatteefi kitaabonni qilleensa irratti wallaansoo sirka qabaa irri sana maqaasaa du'aa gannuu baata. Kitaaba namni hundumtuu fi keessumaa hiriyoonni qonatti siqaniif barreessitoonni hojii koo beekan akkaan achi as baasuu fi na jibbisiisan tokko jira. Inni baay'ee isaa mata duree isaati kan paaworii godhate tiksituu budoome kan jedhu tokko jira. Kitaaba liidarshiippii. Ani artistii barreessaa takkaadhaan afaan uummataati jedheen of yaada. Afaan uummataati gaafa itti immoo dhimmi kee akkuma na ilaallatu dhimmi koo si ilaallataatti ni mo'aman. Kanamoo tolan si ergamu. Waan tokko naa baastee miti. Tola kanan si ergamuuf immoo sababuma ati haadha kiyya taate abbaa kiyya taate obboleessa kiyya taateef obboleettii kiyya taate qofa. Qe'een keenya akkasin ture. Akka qe'ee keenyaatti akka dur keenyaatti jiraachuu hin dandeenyu yoo taane iyyuu akka beeknu sanatti jiraachuun lafee dhiigaadhaatiif foon namni gargar ba'ee jiraachuu akka hin dandeenye hiika Oromummaadhaa. Gar sharafame sanarraati gar qeetti yoo deebisan gaariin jedha. Kanan siin jedhuuf maaliif kun addunyaa miidiyaati. Addunyaan miidiyaa moo sagalee hundumaati. Qe'ee keenya keessaatii wanti dhabne hin jiru. Yoo kaleessa sanutti maa turan tokkummaa jedhan sana malee qe'een keenya hundumaan guutuudha. Amma moo hiyyoomnee jira homaan qabu. Tokko immoo duroomee jira waan dhabeen qabu quufee keessa ciisa. Kun keenyarraatii kan adda ba'e amala hannaati. Malkaatti nu gashuun mootora. Nu malkaa bishaan irraa dhugnu qabaachuun keenya lagaan akka gargar walii ruutiif miti. Saayitiin kun immoo saayitii baddu. Saayitii nuti afaan tokkicha dubbannu sanaati. Nuyi afaan Oromoo dubbanna. Afaan Oromoo dubbanna. Afaan Oromoon nuti dubbannu kun immoo afaan waliin dhalannee keessatti ol argine hiika biraa kan hin qabne afaanuma Oromooti. Akki keenya akka san ta'uu qaban jedhaan ofii kiyyaati. Kana maaliifin jedhaa lagattii rakkinaa kana yoo afaan tokko akka dubbannu yaada tokkootiin waliin ceesisne malkaan kun malkaa seenaa irratti barbooddee arrabsan taate. Warra tokko taane afaan tokko taane foon tokko dhiiga tokkoof lafee tokko waliin qabaanne wal baduudhaatiif wal hamuun kun hin taatu. Qe'een maccaa kun akka diigame kanatti hin tatamsa'u. Afaanni dubbatee kottaa booran deemnaa jedhee ijaaruudhaaf itti qophaa'e. Kottaa warra maccaa bira deemnaa jedhee gad dhaabuu danda'atu. Kun hojii faawundeeshinii jalqaba qabu kan kaleessa wal dhabdeedhaatiif nurratti hojjetan sanatu ija godhate dhufe. Wal taaneetu walii ta'uu dadhabu. Mana tokko keessa jiraannetu wal ta'uu dadhabu. Isheen kun immoo badduu seenaa keenyaaf jireenya keenyaati. Bor waggaa 20 narraa waaqayyoo dime umurii keenya yoo dheeresse jirra nuti. Dhaloonni keenya gaaffii nu gaafata. Bara hangaftichi sun beelee ati maal hojjettaa siin jedhu. Dhala kee deebisuuf moo dirqama qabda erga dhashite erga dhalte. Ati haadha erga taate ani abbaa ergan ta'eeti waan mucaan kiyya na gaafateef deebii laachuun qabu. Bara hangafti kiyya beelee hangafti keenya kun beelee warri maccaa maal hojjechaa jiru sekomaandoo maal warri harargee wallu maal kamisee maal hojjechaa jira matakkal maal hojjechaa maalirra turtanis nadhanii nu gaafatu. Lakki noo lagaan gargar olirra yeroo turre ne deebisuun dirqama kee. Because dhala keetti dhugaa himuun dirqama waan ta'eef. Kana ooluudhaatii fi rakkoo boriirraati oolu har'a wal oolchuun keenya dirqama. Yoo wal hin taane yoo waliif hin taane wanti nuti taanu ganaa danuun nu dura jiran jedhan. Daawwattoota keenya qophii yeroo bunaa keenya akkuma itti fufetti jira. Egaa akkumaan jalqabarraa isinii kaasee marsaa lamaan tapha yookiin immoo geemii hin qabna. Egaa tapha kanas immoo keessummoota koo jalqabarraa akkuma isinitti himee barreessaa Daani'eel Gammadaa fi barreessaa Waadaa Bultii waliin turtii taasisan jira. Egaa Daanii fi Waadaan qophooftanitti mitire? Hayyeemee Daanii itti hafufnu jalqabarra ka carraasiifan kenne amma immoo jalqabarra gaaffii kana kan nu gaafatu abbaa barbaadde gaafatta Waadaa yoo barbaadde ana gaafatta
barbaadde immoo daanii gaafatta amma immoo jalqabarra siifan kenna kunooti itti nuuf ofi. Daanii buna kana sii dabaluu? Nuti warruma uddu bunaa jala guddatettiin jedhan tanaadha. Kana siisi gaadhu laata? Naaf gaaffii fixeen beektime jedhe. Yeroo baay'ee maallaqa argattu yookaan qabdu maalitti balleessitu yookaan maalirra hojjetu? Akkanaan manarra geetti maallaqa balleessin jedhe. Jechuun ani abbaa manaadhaa miire. Ani warra akka keessan illee finiin jechuun baadde abbaa warraadha. Ta'u bakka itti balleessuun qofa. Gaaficha irra deebi'iif. Balleessitee bichaan jedhu ta'a. Balleessitee qofa miti yookaan maalirra oolchita? Akkana gaa akkana wanti manaadha boriifuu si gargaaratiinu wanta ati qabdu kan kee qofa miti. Yoo akka kee kana qophaa jiru yoo ta'e malee taate warra qe'ee wajjin mari'atta. Kan abbaa manaa kan manaati. Haadha warraa wali. Ta'u maalirra oolchitaani wanta qe'eetti mari'atamerra ool. Balleessee moo beeku na beektaame yoo nyaataa na hamattu isin. Nza kana beekta kan ta'e. Daqiiqaan nuu kennamte daqiiqaa yartuudha. Sakkeen hidha waan ta'eef daanii fixee. Waaqa baaruutuun sana gargaari ka. Ani anamma naa danda'ametti gatii baasu kanarraan deebi'u yaa waadii shooko hoteelatti yookaan bakka bashannanaatti nageen hanga maallaqaati qabduun ol sitti dhufee beeka mudannoo nagee wajjin wal qabatu natti. Isheen kun namsa baafnannoo isaatti nagoo si beeka waan ta'e meebiti. Dhugaa dubbachuu fi dhugaa na mudatee beekaa. Yeroo yuunivarsiitii reefuun ba'an ture yeroosi beektati faranjoota duukaa hojii hojjedhu sana isaan faana langaanoo deemne birrii qarshiin itti fayyadamuu qabu utuu nasiin kennaa kennamu. Isaan hojii yoo makiyaatoo dhuddees ofii keetii kaffalattaa isaan ofii isaaniitii kaffalatu. Yoo mana ciisichaa turte mana ciisichaa isaan ofii kaffalatu ati ofii keetii kaffalatta. Akka carraa qarshiin kan ciisichaa amman yaadee karoorsee qarshii qabadhee ka'een oli. amma fudhattee deemte. Amma fudhattee deemte. Kanaafi gatii ciisichaa kaffaladhee qarshii amma ta'een qabaa. Galgala kana bullee ganamasaa sa'aatii 4-5 gidduutti ciree nyaanne qurxummii nyaannaa jedhame. Qurxummii nyaanne. Qarshiin kiisii koo keessa jiru 40 irra ture. Qarshii 40 irra ture. Ittiin isaanis bira jiru. Na bira jiru ittiin bicaanni biyya Xaaliyaan tokko jirti. Isheedhaan Luusii jedhamti. Luusii kun guutuu kana inni itti hime fayyaa isaanaan kaffalle birrii 40. Isuma irratti moo? Isuma irratti dabalte. Daani. Barnootni guddaan mana barnootaa utuu hin taane jireenya si barsiifte maalidha? Ani baay'ee namarraan baradhe. Namoonni argu hundumaarraa barachaan deeman. Dubbii akka bashannanaatti kaaste kan akka bashannanaatti sii deebisuu hin danda'u. Barsiisaan kiyya na cina jira. Anaan noormaalii kan na guddise yaazoo kabbabaa hordofaati. Lammaffaan namticha waadaa bultii caalee jedhamu kanadha. Guyyaa tokko na teessite noormaalii waggoota 3 fuuldura wanta ati naan jetteefis nan gammadaa wanta ati naan jetteefis nan aara. Erga namtichi kun naan jedhee garuu wanti ati naan jette na gammachiisee natti nooyisu wanti ati naan jettes na aarsee nan dallansiisu. So manni barnootaa kiyya nama akka ta'u namicha kanatu na godhe. Daanii waan kun ulfaatti fakkaata. Dubbifamuu daddabaree. Itti dirti. Baay'ee asirratti utuu dureessoo ofirraa hafaa taate maal hojjetta yookaan immoo maaltu fa'aa akka jijjiiramu goota? Odoon dureessa ofirraa hafaa ta'eemu nama rakkatu hin barbaadu. Keessattiyyuu nama rakkatu nama umurii keenyarra jiru dargaggeessa odoon taane haadholii, abboolii fi ijoollee daa'ima xixiqqoo akka isaan rakkatan hin barbaadu. Kanaaf odoon maallaqa narraa hafa gahaa tokko odoon qabaadhe tokkoon warra isaan gargaaru barsiifatanii bakkaan hin geenye yookiin dhala hin qabne yookiin dhalma qabaatanii dhalli isaanii deebi'ee isaan hin gargaarre isaan walitti qabee gargaaru waan akkasii hawwii kootee akkasan godha. Abduudhaanii fudhadha sura.
Ayyee Daanii. Jireenya kee keessatti guyyaan ati waan gaddisiisaadhaanis ta'ee gammachiisaadhaan hin dagan jira maal ture? Jira kan jedhus gaaffiidha. Maal ture kan jedhus gaaffiidha. Waan darra qophaa'ee dhufe kan abbaan taattaa gaafatu. Dubbiin irraa barbaada abbaan ta'a. Waan ta'ani baay'ee gammadeetu jira. Guyyaanan hin dagan. Addunyaa jireenya lafarraa kanarratti addunyaa jaalala ittiin jedhan takka baay'een dabarte waan ta'eef guyyaa tadhamanaa kiyyaarraa kanarraatti jaalalli na qabe sanatu naaf adda. Ta'utti machuu saalfadhee xinnoo rakkadheen bira naanne waan baay'ee dabartee guyyaa inni kun keessa beekaga nama jaallatee fuudhee waan hin yaadne guyyaa sana inni guyyaa jaalalli si qabe baay'ee ajaa'ibsiifatta jechuudha. Guyyaa sana baay'ee dinqisiifata. Meetoo gaadhu sirra baatee. Hojii hanga yoonaa hojjette keessaa kan si gammachiise yookaan kan baay'ee siif jaallatame ati ofitti boonte jira. Daawun miidiyaa kanarratti adeemte. Hojii miidiyaa kana keessa. Qooduma qabdi silayyuu kan nashee hojiidhuma miidiyaa kana wajjiniin wal qabatudha. Gaafumman gara miidiyaatti yookaan immoo foddaa TVtiin gaafan jalqabarraa gara TVitti ba'u akkan eebbifamee gibbiirraa bahee maatiin koo akkan daldaaltuu ta'u malee akkan deemee hojii ogummaa koo kanaan hojjedhu baay'ee fedhan qaban itti namanan. Sana ammoo ani didee dhufee ergan hojii kana eegalee guyyaa miidiyaa irratti na argan waaw edaa akkanadha baga deemtee jedhanii guyyaan isaan itti gammadan jira anis sanumadha. Suni deemee wada hojii amma hojjetaa jirtu kana akkati hojjettu kan si taasise yookaan immoo kan si jalqabsiise maal ture? Gaaffii guddaadha. Deebisuuf yeroo fudhatee yaada garuu gabaabsee ban deebisaa. Mul'ata kootu akkas na godhe. Gaafan siin jedhu wanti ati ta'uuf jiraattu tokko jira lafa kanarra yeroo jiraattu wanta ati ta'uuf jiraattu tokko. Isaafis guutummaa jireenya kee aarsaa kanatti gootu. Sanaadha an barreessaa guddaa ta'uudha mul'ati koo tokkoof tokkicha ani qabu. Sanaaf immoo hojii nama hojjechaa jiru kanatu baay'ee murteessaadha waan ta'eef hojjechaa. Ayyee deeffatee namni reedaan. Engaa jaalaatti baay'inaan. Anqoosa dhumaatii akkaata. Siin gaadhamee tootti nan baay'ise. Waggoota shanan dhufan keessatti eessa geessee of arguu barbaadda? Tulluu barbaadde. Tulluu guddaa isaa barbaadeeti. Achiin gaadhe. Maal gaaffichi? Nama mul'ata hin qabne si godha malee si yaaddetti. Waggaa shanan kanatti eessa geessee mul'achuu eessa ga'uu barbaadda gaafficha kan of arguu barbaaddaadhaami bakka uummatichi ga'e dukkaa deeman of arguu barbaadda. Yoo uummatichi kufee jira ta'e kuftee jirta yaa ka'ee jira yoo ta'e walakkaa isaatiin ka'ee jira gara uummatichi jallatitti dukkaa jallataa. Waadaa si deebi'eera gaaffichi kan ayyee. Dhumarra mi'a namicha kana qopheesse maaluma hin jedhamee itoo galatu. Daarikteri keenya sumaan galateeffadha. Daarikterri kun haa galatu. Suspense taatee guddaa. Gaaffiin yeroo hundumaadhaa biraatii deebiin taana rakkisu. Addunyaa kanarraati siif goonni eenyu maaliif? Anaaf goonni Oneesimoos Abbaa Gammachiis. Abbaan Gammachiis kiristaana dhugaadha si Oromoo dhugaadha. Maaliif hin jettu Abbaan Gammachiis carraalee har'ayyuu utuu arganne nuyi biraa hafnee Oromootti namni isa dhiifnee Oromoo hin filannee danuu harka isaatii qaba ture. Utuu nuyi hin dhalatin dura. Yaaddeetta utuu nuyi hin dhalatin dura carraa nuyi yoo arganne tasumaa biraa hafnee Oromoof waa hojjechuun barbaanne danuutu harka isaa jira. Biyya kanaa bahee faranjii wajjiniin hojii nu hojjete. Biyya barbaade filate. Istiil amma guyyaa har'aa barreessaa Oromoo ta'u artistii Oromoo ta'u sadarkaa kamirra namni jiru carraa biyya sanatti dhaqee baratu hojjechuu argateenna namni Oromoo fi ishee kana sirreessee deemaa jiru. Oneesimoos garuu achii ka'ee asitti gale. Achii ka'ee asitti galeetu biyya biiftuu biraan baatuuf sanaa ka'ee asitti galeetu
asitti immoo isayyuu immoo warra achii silaa isa hojjechiisuu qaban fidee dhufee Oromoo hojii hojjechiise forever Onesimoos is my hero. Waadaan amma deebisee jira siif waan ta'eef gara keettan dhufa aartii keessaa sirba yookaan immoo walaloo yookiin ammoo waan nama bashannansiisu qoosaa yookaan muudannoo tokko nutti himii si galee sirbaas haa ta'u walaloos haa ta'u qoosaas haa ta'u nama bashannansiisa waan jedhe dirqamadha beekuun hin jiru. Attaman godha gaana jaarsa Dambidolloo tokko jaalladha. Jaarsi Dambidolloo kun obbo eenyu naan jedhan maqaasaa bara kana yakka kee kan hin taanetti yakkamtee akka hin taane taatame dhufanii wanta inni qabu harkaa fuudhaniitu erga harkaa fuudhanii raata Oromoon kilaashii qaba bodee kana maal kaan qaba kilaashii harkaa fuudhanii kaaniitu dhufanii moo qaban hidhuu fedhanii namoota giruuppii maan qabanii hunda isaanii mana hidhaa gachuu fedhanii sakatta'uu fedhan. Dhaggeeffadhaa wanta isin hin jenne namni hin goonetti gaafatamtodhanii hidhatanii jiru isaan. Dubartoonni asiin hiriiraadhan. Dhiironni immoo asiin hiriiraadhan toora galan dhufanii. Gaafa toora galan jaarsi tokko warra dhiiraa keessaa bahee dhaqee dubartoota keessa hiriira. Gamana ilaalee poolisiin dhaabatee gamana ilaalee dubartoota gaafa ilaalu namni fuulli isaa dhiira fakkaatu tokko dubartii gidduu dhaabate. Ati dubartiidha moo dhiira jedhee gaafate fuuluma dura dhaabate abbaa barbaaddetti lakkaa'ee. Qotta mee gamana godhate dhiiraa jedheen maalsitu beekaa na too beekaa dhaqee bira dhaabbateetu maafa nama lammaffaa dhufe malee ni jalqabaa waama jedhu dhabe si beekamoo na beekannaa waan jedhu achi inni lammaffaa dhufe maal jettaa dubartoota gidduuti dhiirri kilaashii hin qabne dhiira maalitti dubartii kilaashii isaa waan irraa fudhataniif gara dubartiitti of deebisu. Hayyee Daaniif Waadaan gaaffii keenya isa jalqabaa xumurreeti kan nuti jirru daawwattoonni keenyas immoo taphni keenya marsaa lama qaba. Tapha keenya isa jalqabaa xumurreeti kan nuti jirru amma immoo tapha keenya isa lammaffaatti darbuuf jenna. Asumaan qalbeeffadhaa daawwattoota kootti segguun immoo taphni keenya inni lammaffaa kun immoo mallattoodhaan agarsiifama. Inni irratti xiyyeeffatus immoo sirba afaan Oromooti. Sirba afaan Oromoo mata duree isaa ilaaltaniitu mallattoodhaan mata durichi maal akka ta'ee fi abbaan sirba sunii immoo eenyu akka ta'edha kan isin ibsitanii nutis kanuma tapha keenya isa xumuraati kun waammee yeroo baay'ee sammuu keenya keessa jiru gootonni waan akkanaa maqaa dhahuun irra jiraatu waan ta'eef gootonni waan akkanaatiin kan isaan moohanii dur waan akkanaatti fayyadamu waan ittiin daandii deeman yookaan immoo waan bakka fagootti hin gahan waan akka gootummaatti yookaan immoo bakka goonni maqaan dhahametti biraan hafni tokko. Maalidha? Sinigalee? Deemsaaf kan fayyadu akka konkolaataatti illee kan gargaaru maqaa amma immoo sirba baay'ee waggaa tokko waggaa lama as immoo lamaan keessanidha qoba miti lamaan keessantu deebisa waan ta'eef dafaa yaadha akka sakendiin keenya jedhama. Mootummaa biraa kan hin namne fardaaf gaachan. Arrabuma koorraa fuutaa. Hin dhumne dubbachuun hundi waan ta'eef jedhika sirba yeroo baay'ee ittiin namoota illee itti fakkeeffaman yookaan immoo habaluu farda akkasii fakkaata kan jedhan farda maqaa dhufteetta waan ta'eef asiidha mallattoodhaan himuunis baay'ee ulfaata. Amma maal sirbicha yaadachiisa? Farda maaliin beektaati? Gosa fardaa? Maqaa fardaa moo? Bulloo abbaa. Qoy argatte itti fufi kaati. Bulloon garmaa mutulaamaa. Ndaatii fi kun? Maqaa abbaa sirbichaa. Yoo sangi ta'u. Qabeenya Oromoo waan ta'e wanti ittiin Oromoo ibsan. Oromoo ibsuu itti dandeessu. Wanti ittiin Oromoo ibsitu. Rofeekaa. Qabeenya Oromoo. Loowani? Mallattoodhaan itti argisiisa. Jireenyi masaa qabeenya Oromooti bakka Oromoon hin jirretti wantichi jiraannaan Oromoo beeka namni isaa arge wantichi. Odaadha moo? Uffata odaa. Yookaan bokkuu siiqqee meeshaaleedha. Sirbumaa miti wantichi sirba afaan Oromoo. Sirbumaa mata duree sanaan sirbameera.
mallattoodhaan xiqqoo isheen dargisiise. Maal fuuti? Bakka Oromoon hin jirretti inni jiraatennaan Oromoo ibsa. Daa'ima inni Jenne odaa jenne bokkuu jenne uffata isaanii jenne. Isaanuma bakka tokkotti. meeshaalee aadaa moo? Aadaa. Haa ta'u Aadaa sirba maaliif faayadaadha maqaanoo? Sirbicha isinitti mure sirbicha isinitti mee weellistoottis hin ga'a. Aadaa bareedaa qabnaa. Artist Kadijaaji. Nutti muke sirriin turre? Sirriin turre. Boru boru har'a boru Sirreessime. har'a moo boru argat ilame waan lafarra foca'u qotamee kan foca'u kan haammamu waanuma nyaannu waanuma mana keessa jiru amma kan xaafii maal sirbadha jedhi ka Xaafii bir. waadaa yaale Faca'ee naamame. Qamadii. xaafii argatteem xaafiin yeroo fawaagin dhahee jedhamu yookaan immoo xaafiin yeroo badu maal jedhama seeraan hin kennanne yoo ta'e seeraan firiin godhanne yoo ta'e maal jedhama yookaan xaafiin yeroo lafarra diimattu maal jedhamti Xaafii waagii rukutaman jedhamte mashee. waan gadi xiqqoodhaan maal jettaan ammati እሺ yeroo keenyatti haa fayyadamnu xaafiin qucuucattee Xaafii qucuucatte. Taaddasaa Fiixee bara xiyyaara moo Gaanfa kun. Maanne qotiyyoo qonnaa qottu oofuu. yaasuu moo Bobbaasu. Yaa sirriidha bobbaasu. Oromoon horii bobbaasee. nutti himte Jedhee kan weellis. Oromoon horii bobbaasee qajeelche karaa hora tsaggaa'e Ishee kanas isinitti ni beeyi. Konkontii. waadaa nama nu gaafate hunduma isaa inni itti hime malee nu hin gaafanne baate Isin gaafate. Isin hin deebise. Akka afaan teknooloojiyaa wayiiti. Dhiisi siin jedhan. Kullash godhii. lashi godhi xalla hayyee daawwattoota keenya qophii yeroo bunaa keenya gara xumuraatti finneeti kan nuti jiru tapha marsaa lamaanuu taphanneeti kan nuti jiru carraansaniif kennaati waan kanan haasa'uu barbaada kan jettu jira yoo ta'e waadaa sirraan ka'aati meetti naaf. Ani barreessitootaaf dhaamuu qabu barreessaa waan hin ta'eef seenaa hatameera Oromoon. Biyyi kun biyya keessatti qabeenyarra darbee seenaan hatameera. Biyyi nuyi keessa jiraannu kun. Sabni seenaan isaa hatame tokko guutummaan guutuutti wanna isa ibsuu danda'u akka inni lafaa hin qabnetti nama na'an. Barreessaaf immoo hidhannoon ittiin saba isaatiif loluu qabu koppee isaati ishee ittiin barreessu. Seenaa dhugaa sana duubee qoratee barreessuu irratti. Kanaafi kitaabonni kaleessa dogoggoras Oromoo irratti utuu barreessitoonni Oromoo warrumti dura ture kan isaan barreessaa turan afaan kan biraatiin. Afaan isaan ittiin barreessan sanayyuu immoo Oromoo keessaa namni dubbisee hubachuu danda'u nama muraasa ture. Utuma aadaan dubbisuu keenyaa guddaadha ta'e. Kanaafi seenaa dogoggora kaleessa barreeffamee taa'e sirreessuufis seenaa Oromoo saamma jiru lafaa kaasanii hojjetanii kaa'uufis barreessitoota hojii guddaatu eeggata. Ofii kootii kitaaba seenaan barreessee Oromoon dubbisiisee hin qabu. Maaliif jennaan barreessaan kitaaba seenaa barreessa yoo ta'e isa jalqabaa hariiroosaa sabaa wajjin qabu baay'ee cimsachuutu irra jiraata. Sanarra kan darbee kitaabni seenaa riiserchii qorannoodha.
utuun qoratiin wanti ati barreessuu dandeessu hin jiru. Maaliif jennaan dogoggora barreessitee yoo ati keessa dhaloonni si boodaan dhufu waan ati barreessitee lafa keessa sana lafatiin jirretti illee dubbisee waan sana hordofuuf hin dirqamu. Keessumaa kitaaba dhiibbaa uumuu barreessaan taanaan. Kanaafi riisarchiidha yeroo fudhata waan ta'eef irraan kan hafe kitaabota danuun barreesse keessa kitaabni seenaa Oromoo bakka bu'ee dhiyan yaadu amma ammaan jiru garuu hojjechaa jira. Tiyan akka sabaatti saba keenyaaf dhaamu Oromoon gaaffiinsa isuma inni godaa gaafatu nasiis gaafata. Isuma nasii gaafatus inni gara kaabaa jirus gaafata. Lafti nuyi jirru gargaraa ta'u kallattiin nuyi ittiin jirru gargaraa ta'u gaaffiin keenya tokko. Wanti nuyi dhabne tokko. Dheebuun keenya tokko, beelli keenya tokko. Kanaafi wanti lallaba tokkummaarraa gara jireenya tokkummaatti dhufuu danda'eera Oromoon taanaan jireenya tokkummaa irratti Oromoo walitti dhufe dura wanti dhaabbachuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Hayyee waadaa ulfaadhu. Daani dhaamsa siif hin kennu siif carraa tokkoon siif kenna. Carraan kunis immoo Daaniin kana dura reebamee du'eera jedhamee ture. Erga duute ta'ee Daanii akkamitti jiraatte taatee yeroo sanaa immoo maal ture? Duuti nama kaaniif waan salphaadha. Duuti waan salphaa miti. Namni du'ee hin jiraatu jechuu yoo hin baaddeyyuu du'ee kan jiraachaa jiru akka caalu hundeessaa fa'aa jiru waan ta'eef. Taatee yeroo san namuu dirate as gootaraama kanatti nagatan. Ammaaf kan jiru mallattoo isaati akkuma filasiin jedhu. Guyyaa 4 booddeedha. Wanta namni hundumtuu beekanidha. Guyyaa 4 booda kan nagatan fidanii. Okay. Erga ukkaamsanii si fudhatanii booda guyyaa 4 booddee. Guyyaa 4 booda. Kitaabana dhukkuba jedhu tokko nuuf harkaa qaban ture. Sana wajjin wal qabsiisanii yeroo sana wanti dhimma siyaasaa kun yookaan immoo maqaan waraana adda bilisummaa Oromoodhaatiif shaneedhaan ilaatan sun reefu eegalee saayitii sana irratti. Waan sana wajjin fidanii wal qabsiisanii siyaasa biyya kanaadhaa reefu wixinee isaa gaafachaa jiru. Ittiin ajjeesuudhaatiif reefu haala mijeeffachaa jiru. Sana wajjin fidanii wal qabsiisanii. Sana wajjin gaafa fidanii wal qabsiisanii anarraa gaaffii barbaadan. Gaaffii isaan harkaatii barbaadan namatti duuba jiraati. Maallaqaatiin si utubanii kitaabni ati barreessite kun wanti inni jedhu madaa ta'uu danda'a jedhanii wantoota kana walitti fidanii raawwataniitu nama harkaa barbaadan. Mata duree kitaaba sanarra ka'anii? Yaa kitaabichi na dhukkubeedha. Isa sana wajjin fidanii wal qabsiisaniitu yeroo barbaadan abaluu beektaa jedhaniin hin beekuun jecha tokkicha beekaan kitaaba tokko jedhu abbaan kiyya waa'ee mana hidhaa gaafanatti hin beeku yoo jette jecha tokkittiin fixaa nan beeka yoo itti garuu kitaaba guddaa tokko sirkaata kun hojii warra fuulduratti akkaasoftu daandii ofitti bantee jechuudha. Daandii ofitti bantaa gaaffiin isaanii saniin eegale hin beekuun na biratti hin beeku na beekaan immoo beekaadha waan hin beeku sittan ima waan hin beekne yaalu hin beeku waan ta'eedhaati. Sana waliin wal qabsiisan dhufee hin gatan. Gaafan dhufee gatamu lubbuun na keessa hirtii mire eessan jedhanii nama gaafannaan gootaraa hirtaadhanii. Siin jedhe lafee foon dhiiga kanan siin jedhe kan. Gootaraa gaafa jedhan OBS yaadan. Rift Valley University addana jira waan ta'e OBS as jala akka ta'e hin beeka. Birraan Hawaamaan jedhe. Gaggeessaan OBS isaa Birraan Hawaamaan jedhe. Dubbii kana gaafan jedhu miseensa OBS keessaa eddaa namni dhufeera har'a dhaga'uuki. Qaama kee qabee jennaan natti luqqa'ee jedhe. Namni utuu namni sun hin dhufne ta'e waan du'e sekeendii xinnoo tokko ta'a. Gadi galagaltee turte fincaan keessas sigatanii dhagna kee qabnaan natti luqqa'eedhaan hin beeku ka. Garuu godaannisoonni kun yeroo dheeraaf madaanii turan iddoonni dadhabanii. Har'a gaafa inni natti mee dhaga'u anaafuu haaraa ta'e. OBS thank you ittiin jechuun barbaada lafuma kana buna dhuguuf dhufuu kiyyaafu kunaaf nagaan dhabinaa jedhuumi. Si qabnaan harki keenatti luqqa'ee jedhe. Yeroon si arge fincaan keessa gatamtee jirtaa boquu keenatu ol qabee jedhe rabbi boquusaa olaa qabu malee waan hin jedhu hin qabu. Hin fayyite jedhee yaadne namoonni baay'een si baqatannaan jedhe. Kana ilaa Oromoo kanan filatiin jedhes kan walitti qabnu sanatu wanti dhufe nattaa dhufu dhee ol lakaase malee silaamoo du'e abbaa olmaa lubbuu kiyyaa akka inni ta'e harruman dhage. Tuun hin jiru ta'een kan waan hin ta'eedhaati. Siin jechuun fedha akkas ture wanti yeroo sana. Hayyee sagantaa yeroo bunaa koo irratti argamtanii nu kabajjanillee waan istiidiyoo keenyatti nu argamtaniif guddaa galatooma. Waan biyya kanaan waa isiniin jedhee fixuu barbaada. Biyya kana keessaati anatuun waan baay'ee nu rakkise. Dhaadhattoonnidhaatii fi wixineessituun biyya Itoophiyaa jedhamtuu kanaadha anatu.
anatu kana godhe, anatu kana ijaare, anatu kana dhaabe, anatu kana godheedha. Waan gaarii ofitti fudhachuu jechuudha. Wanti gaarii namni biraan godhe anatuuni kan Oromoo diigeetu kan nama biraa ijaare. Anatuun kun yoo keessa ba'e nu diiga. Anatuun kun yoo hafe hin ta'u. Garuu akka qaba. Wixinee Itoophiyaa kaleessaa inni balleesse kuni dhaamsaan dhuma kanarratti ittiin jedhee dhaamuu barbaadu ani warri anatuudhaatii fi ana maleen yoo wantoota of harkaa qaban gatu yoo baatan wantuma keenya keessaa keenya ta'e irraati immoo yoo ofii kan gaari. Dhaamsa kanan siin jedhuu fi dhabdee keenya kaleessaas yaadachiisuudhaaf jedheen qabeenya keenya har'aas itti argisiisuu fedhe. Dhabdee keenya kaleessaadhaatii fi qabeenya keenya har'aa yoo walitti daballe waan keenya hundumaa galfachuu dandeenya. Dhabdee keenya kaleessaadhaatiif waan keenya har'aa yoo ganne hundumaa dhabnee jiraachuu dandeenya. Kanan siin jedheetii fi waan baay'ee jedhanii lafa nu kaa'aniitu waan baay'ee jedhanii immoo addaan nu hiikan. Sababa anatuu sanaatiif maal dhabnee jirra beektaa? Kabaja walii dadhabe. Hangafa ofii kabaju, paartii ma ofiillee kabaju, because anatuutu keessa jira waan ta'eef. Dhugaatu hin jiru. Bakka dhugaan jirutti kabaja walii keenyaatiin yoo jenne waan kaleessaa sana hin dhabdu. Ammas irra deebi'ee kanan jedhu diinni keenya inni maqaa Oromummaatiin nu diinomse gola keenya dinqa keenya utuu hin diigini namni hundumtuu kan ofii taatii ta'uun dirqama. Namoota baay'eetti mul'atu yoo ta'e waan natti argamuun sitti wanti argite kun sirrii miti kan jedhan jiraachuu danda'u. Dinqa keenya keessaati diina baay'ee qaba. Dinquma keenya keessaati immoo fira nutti diinome baay'ee qaba. Sababa kanaatiif wal qaqqabnee quba wal qabuu dhabna. Qubas wal hin qabu. Akka kan walii taane beekna malee taate. So an kanan jedhu dinqumti nuti keessa jirru gollumti ofii keenyaadha. Gola Oromoome ta'ee jira waan ta'eedhaatiif anatuurraatii bilisa baanee waan ofii keenya paartilee siyaasaadhaatii kaase waan keenya ta'e waan kaleessa moo nu wajjiniidhaatiin dadhabee rakkate hundumaa yoo hin yaadanne akka nuti itti jirru kun akka nuti itti duunutti nu deemsisu. Namni moo du'ee hin qabu. Kun dhaamsa kiyyaadha. Galatooma bunaaf nagaan. Ayyee ulfaadhaa sinillee. Daawwattoota keenya qophii yeroo bunaa qopheessuudhaan hanga xumuraatti kan simbiraan ga'e animeetii uffaatii ogeessi kaameraa keenya immoo Galaanaa Kabbadaati. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Torban immoo sagantaa biraa kanuma fakkaatuun walitti deebina. Horaa bulaa.